saved her. He was running. Yeah, run like out there right. Kutaajal kabada geenye turre me hundumti keenya kaane irra deebine dhaggeeffanna dhaabannee fuula Waaqayyoo duratti macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa lama lakkoofsa tokkooti jalqabee amma lakkoofsa shaniitti kan jiru maatiin nu dubbisaniiru sagalee gabaabaa isa kanarratti kan walii wajjin ilaalluuf irra deebine ammas dubbifna. Isaayyaas lama lakkoofsa tokkooti jalqabee amma lakkoofsa shaniitti kan jiru. I'm reading from the book of Isaiah chapter 2 verses 1 through 5. Isaayyaas ilmi Amoos waa'ee Yihuudaatiif waa'ee Yerusaalemiif wanta kanatti fufee jiru in arge. Bara booddeetti tulloonni mana qulqullummaa inni kan Waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessa akka sacaalutti jabaatee in dhaabata. Garota hundumaa gararraatti soliin ka'a. Sabni lafarraa hundinuus gara isaattiin yaa'u. Sabni lafarraa hundinuu gara isaattiin yaa'u. Sabni lafarraas baay'atanii hin dhufu. Xiyoon keessaa seerri, Yerusaalem keessaa dubbiin Waaqayyoo waan ba'uuf karaasaa kan nu barsiisuuf nus daandii isaarra akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti olin baanaa in jedhu. Inni saba lafaa gidduutti firdiin kenna. Saba baay'ee gidduuttis murtoo hin godha. Isaan billaa isaanii marashaa eeboo isaanii isatti muka qeexxaatan hin tursiifatu. Egaa sabni sabatti billaa hin luqqifatu. Isaan deebi'anii lola hin baranii. Isini yaa mana Yaaqoob kottaa ifa Waaqayyoo keessa deddeebina. Ameen. Inni saba gidduutti firdiin kenna. Saba baay'ee gidduuttis murtoo hin godha. Isaan billaa isaanii marashaa eeboo isaaniis isatti muka qeexxaatan hin tursiifatu. Egaa sabni sabatti billaa hin luqqifatu. Isaan deebi'anii lola hin baran. Isin yaa mana Yaaqoob kottaa Waaqayyoo keessa deddeebina. Galanni siif haa ta'u Abbaa keenya. Gara ifaatti kan nama waamtu, gara nagaatti kan nama waamtu, gara jaalalaaf tokkummaatti kan nama waamu si duwwaadha. Maqaan kee haa ulfaatu. Kottaa yaa mana Yaaqoob ifa Waaqayyoo keessa hin deddeebina. Lafa wanti hundumtuu mul'atu, lafa mudaan keessatti hin argamu. Yaa Waaqayyoo nama waamee ifa keessa akka namni deddeebi'u kan gochuu danda'u humna ittiin ifa keessa deddeebi'anis kan namaa kennu si duwwaadha. Galanni siif haa ta'u. Ifa gara biyya lafaatti ergite, nagaa biyya lafaatti ergite, jaalala biyya lafaatti ergite. Waldaan kiristaanaa isa labsiti, nu isa labsina. Jireenyi keenya, dubbii keenya isa labsaa. Galanni siif haa ta'u. Ammas yaa Waaqayyoo sanbata isa jalqabaa kana waa'ee ifa keetii isatti nu waamtee kana yaaduu akka dandeenyu immoo nu gargaara. Maqaa Kiristoos Yesuus isa hundumaa danda'uuti. Ameen. Sagaleen amma dhageenye kuni sagalee baay'ee namatti toluudha. Irra deddeebi'anii utuu dhaggeeffatanii baay'ee namatti tola. Waa'ee nagaa dubbata, waa'ee gammachuu dubbata, waa'ee abdii isa asadeemaa jiru dubbata. Kan hundumtuu hawwu, kan biyyi lafaa hawwu, kan namni hawwu, kan maatiin hawwu, waa'ee nagaa, waa'ee jireenya gammachuu dubbata. Garbichi Waaqayyoo Isaayyaas bara dheeraa fuula dura
guddaan isatti mul'ate kan inni yeroo sana dubbate Yihuudaa fi Yerusaalemiif dubbate har'a garuu anaaf isiniif dubbata. Bara dheeraa fuula dura waan ta'u Waaqayyo hin agarsiisa. Waaqayyo fagootti arga. Ilmaan namootaatiif kan barbaachisu jireenya keenyaaf kan ta'u Waaqayyo baroota keessatti baroota dheeraa fuula dura nuu qopheesseera. Isa qopheesse immoo nu biraan ga'e iddoodhaan ga'e. Bara booddeetti jedha. Bara booddee isa si'acha isa deemaa jiru isa dhufaa jiru isa darbe miti isa nu fuuldura jiru. Bara booddeetti hin dhufa nagaan jedha. Yeroo sana hin mul'ata sabni Waaqayyoo. Yeroo sana hin mul'ata manni Waaqayyoo. Yeroo sana gaarummaan hin mul'ata, jaalalli hin mul'ata, tokkummaan hin mul'ata. Bara Waaqayyoo jaalalaan gara biyya lafaa ilaalu. Waaqayyo already jaalalaan gara biyya lafaa ilaaleera. Isa dubbate raawwateera. Karaa garbicha isaa Yesuus Kiristoos, karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos nagaa isa bara dheeraa fuuldura dubbatame gara keenyatti ergeera. Bara booddeetti tulluun mana qulqullummaa inni kan Waaqayyoo irra jiru tulloota hundumaa keessa akka isa caalutti jabaatee hin dhaabate. Jabaatee dhaabata manni qulqullummaan Waaqayyo ijaaru. Kan Waaqayyoo hin diigamu, kan Waaqayyoo hin raafamu, kan Waaqayyoo hin geeddaramu. Isinii tulloota mana Waaqayyooti. Warra Waaqayyo isin ijaaru, warra Waaqayyo nu ijaaru. Yoo Waaqayyo nu dhaabe hin dhaabannu. Humna isaan malee dhaabachuu hin dandeenyu. Dandeettii isaan malee ba'uuf garuu hin dandeenyu. Humna isaan malee waan gaarii gochuu hin dandeenyu. Bara booddeetti jedha Waaqayyo hin dhaabe. Tulloota yommuu jennu isa Waaqayyo barbaadu, isa Waaqayyo jaallatu, mana isaa keessa sani dhaabuu barbaadu namni hundumtuu hin dhaabata. Waaqayyo isin dhaabee asiin isin ga'eera. Isin tulloota biyya lafaa keessatti mul'attaniidha, argamtaniidha. Ibsaa isin ibsanii guuboo jala kaa'uudhaafi iddoo baattuu lafa ibsaan taa'uun irra jiru irraa kaa'u malee nama hundumaatiif akka ibsu. Isinii tulluu ibsitan taatanii mana Waaqayyoo keessatti waldaa kiristaanaa isaa keessatti argamtaniidha. Maaltu isin dhaabe? Wangeela isaatu isin dhaabe. Wangeela isaatu nu dhaabe. Humna keenyaan dhaabanne miti. Aadaa keenyaan dhaabanne miti. Qabeenya keenyaan dhaabanne yookiin horii keenyaan dhaabanne miti. Maatii jabaa qomoo jabaa sababii taaneef dhaabanne miti. Yesuus Kiristoos nu dhaabe. Ammas isin dhaaba. Inni dhaabee fidee asiin isin ga'e. Garuu jabaattanii akka isin dhaabattaniif Waaqayyo isin waama. Tulloota hundumaa caalaa olaanee hin mul'ata, guddatee hin mul'ata. Tulloota hundumaarree warri Waaqayyo isaan dhaabe hin mul'ata. Sabni lafarraa hundumtus gara tulluu kana dhaqu. Tulluun kun yoo ilaaltanii inni biyya lafaa keessatti mul'atee numoo akka nuyi mul'annu ni nu godhe Gooftaa Yesuus Kiristoosiidha. Kakuu haaraa keessatti yommuu yaadu isatu mul'ate biyya lafaa keessatti. Nuun immoo warra mul'atan nu godhe, warra dadhaboo, warra mudaa qaban, warra hir'ina qaban, karaa gaarii, jireenya gaarii, hojii gaarii warra hin beekne, warra mul'atu nu godhe. Attamichi tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin qaraanoo fannoo irratti fannisuudhaan yakkaa keenyaa cubbuu keenya hundumaa nurraa fuudhee nuun immoo amantiidhaan isa keessa gallee jabaannee akka dhaabannu isatu godhe. Kanaaf waldaan kiristaanaa jirti. Kanaaf isin jirtu. Sabni warri kaan hundumtu gara tulluu kanaa hin dhufu. Isaayyaas akka dubbatutti. Sabni hundumtu gara tulluu kanaa hin dhufu. Gara tulluu keessanii namoota akka isaan dhufan gochuu kan danda'u isini. Akka isaan hin dhufne kan gochuu danda'u isini. Kan waamu isini. Hin dhufinaa kan jedhus isini. Tulloota Waaqayyoo
waldaa kiristaanaa isaa keessatti ijaaree dhaabe kuni waamus ari'uus hin danda'u. Nuyi garuu warra ari'atu hin ta'in warra waamanii namoota hundumtu gara fayyina kanaa akka dhufan, gara jaalala kanaa akka dhufan, gara jireenya kanaa akka dhufan hin waamna warra waamanii. Sabni hundumtu gara tulluu kanaa hin dhufu. Waaqayyo isin waameera, Waaqayyo nu waameera. Warra kaan akka waamnu immoo jaalala isaati. Kanaaf Yerusaalem keessaa seerri ba'a. Karaa isaarraa akka nu barsiisuuf, nus daandii isaarraa akka adeemnuuf kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti ol hin baana. Gara mana Yaaqoob gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobittis ol hin baana jedhanii wal waame. Hin waama Waaqayyo isin waama. Isin waamee fidee waldaa isaa keessa isin kaa'eera. Warra waamaa jiranidha. Kottaa gara tulluu kana isa raafamnee isa iddoo isaatiin micciqnee isa bira hundumaa jiraataa ta'ee gara tulluu guddaa Yesuus Kiristoos kana kottaa kan jedhee waamu waldaa kiristaanaati. Waldaa kiristaanaa jechuun immoo nuyi. Kanaaf har'a yeroo jalqabaatiif dungoo mana isaa keessatti qabsi. Maatiin nu qabsiisan. Maal jechuudha dungoo qabsiisuun? Mana Waaqayyoo keessatti ibsaa bobeessuun maal jechuudha? Ibsaan maaliif addanarra taa'a torbee yeroo ayyaana dhalootaa immoo maaliif dungoo iddoo kanatti qabsiifna? Torbeedhaan milikkita ifaati. Amma biyya lafaa keessa jirrutti ibsina jechuu keenya. Sagalee ifaatu nu harka jira jechuu keenya. Nu warra dukkanaa miti jechuu keenya. Nu warra jireenya kennanidha jechuu keenya. Sagalee ifaa kana labsitu jireenya keessan keessatti, maatii keessan keessatti isa ibsuutti, isa hojjechuutti Waaqayyo nu waama. Egaa jedha mootiin sun yeroo dhufu innis gooftaa Yesuus Kiristoosidha. Mootiin sun yommuu dhufu waan qajeelaa hojjetaadha. Nuun gara isaatti akkuma nu waame. Inni saba isaa gidduutti firdii hin kenna, saba baay'eedhaafis murtoo hin godha. Firdii dhugaa kennuu kan danda'u isa duwwaadha. Yeroo isaa guyyaan isaa yommuu ga'u. Yeroo baay'ee biyya lafaa keessatti firdii kennuu yaalii goona. Abaluu amantiitti jabaadha, abaluu laafaadha. Abaluu fayyeera, abaluu hin fayyine. Yeroo nu itti jennu tarii baay'ee ta'uu danda'a. Firdii kan kennu isa duwwaadha. Yeroo dhufu isatu firdii kenna. Inni saba isaa gidduutti firdii kenna. Anatu kenna miti, isittu kenna miti. Ga'een keenya firdii kennuu miti, ga'een keenya ifa sana dabarsu. Ga'een keenya ifa sana keessa jiraachuu. Ga'een keenya ifa sana biyya lafaatti mul'isuudha waamuudha. Isa nuyi ifa sana kennineef, isa nuyi itti waamne, ittiin jiraateeraaf ittiin hin jiraanne nuyi beekuu hin dandeenye. Yoo beekne waan xinnoo beekna, waan yartuu argina. Inni guutummaatti beeku garuu isa duwwaa. Kanaaf dhumarratti isatu firdii kenna. Yeroo isaa utuu hin ga'inis hin faradinaa jedhe sagaleen Waaqayyoo. Walii keessanittuu hin faradinaa jedhe. Kanaaf inkirdaadhaa fi qamadiin walii wajjin haa guddatanii jedhee dhoowwe. Bartoonni dhandhee keessaa funaannu inkirdaada kana qamadii balleessaa jira yeroo isaan jedhanitti dhiisaa walii wajjin haa guddatan jedhe. Guyyaa haamaatti guyyaa makariitti warra hojjetaatti nan hima akka isaan gargar baasan. Inni tokko hin gubata, inni tokko jireenyaaf ta'a, beela baasuudhaaf ta'a. Isin warra gubattan miti warra beela baasuuf taatanidha. Yeroo isaa yommuu ga'u nu adda baasa. Firdii kenna. Firdii kennuudhaaf gara biyya lafaa hin dhufa. Kanaaf amantii kiristaanaa keessatti deebi'ee gara biyya lafaa kan dhufu jennee kanaaf dhugaa baana. Yeroo dhufu akka inni firdii qajeelaa kennu, firdii inni kennu firdii nagaas akka ta'e sagaleen Waaqayyoo karaa garbicha Waaqayyoo Isaayyaas kana dubbata. Isaan billaa isaanii maarashaa, eeboo isaanii isaa ittiin muka qeexxaatanii tumsiifatu.
egaa sabni sabatti billahi luqqifatu isaan deebi'anii lola hin baranii isin yaa mana Yaaqoob kottaa ifa Waaqayyoo keessa deddeebi'aa attam nama hawwisiisa inni kun har'a biyya lafaa keessatti hojiittatu hiikame har'a miilolaa biyya lafaa keessa guutee jiru garaa mi'a gaarii waan ittiin hojjetanii waan ittiin qonnaa qotanittatu geddarame beelli biyya lafaa keessatti hin argamu har'a meeshaan ittiin biyya lafaa wal balleessuudhaan mootummoota gurguddootu tuullatanii jiranii gara meeshaa isa jireenya namaa gargaaruttatu geddarame jireenyi ilmaan namootaa sadarkaa jirurraati sadarkaa guddaatti fooyya'a har'a garuu iji namaa fi jireenyi namaa qabeenyi namaa isa nama balleessu irratti dhangala'aa jira beekumsi namaa riseerchii sana irratti hojjetamaa jira attamittiin isa kaan mo'uu dandeenya attamittiin isa sana mo'uu dandeenya yoo asiin nutti dhufe yoo karaa sana nutti dhufe maal goonee hafuu dandeenya riseerchii baay'een biyya lafaa keessa horiin miliyoonii meeqatti lakkaa'amu biyya lafaa keessa isarratti dhangala'a bara sanaa irra sagaleen Waaqayyo sun hundumtuu hin hafaa'edha hin dhaabateedha Waaqayyo yeroo isaa as nuuf haa dhiyeessu egaa waa'ee meeshaa isa gurguddaa duwwaa yaaduu haa dhiifu meeshaa gurguddaa isa nama balleessu isa biyya balleessu isa qabeenya balleessu duwwaa otoo hin ta'in tokkoon kiristiyaanaa meeshaatti waa balleessuu qabna ofii keenyaaf jireenya keenya keessa jira bu'aa dhabna keenyaa keessa jira arrabni keenya meeshaa balleessuu danda'uudha meeshaa ajjeesuu danda'uudha meeshaa nagaa dhoowwuu danda'uudha meeshaa nama diiguu danda'uudha meeshaa tokkummaa balleessuu danda'uudha meeshaa jaalala balleessuu danda'uudha meeshaa wal amantii nama gidduutti balleessuu danda'uudha arrabni keenya waan gaarii hojjechuuf inni nuu kenname balleessuu meeshaa guddaadha waa'ee aeropilaanii isaa boombii buusuun waa hin yaadinaa inni boombii buusu mana keenya keessas jireenya keenya keessas jira yoo Iyesuus Kiristoos abboomuudha yoo baate sagaleen wangeelaa gadisa qabuudha yoo baate kanaaf Yaaqoob keessatti sagaleen Waaqayyoo waan gaarii duwwaa arrabni keenya akka dubbatu irra deddeebi'ee hima burqaa tokko keessaatii bishaan gaariinii fi bishaan dadhaa'aa fi bishaan mi'aan ba'uu danda'a kanaaf arrabni keenya waan hamaa waan gaarii dubbachuun akka sirraa hin eegamu waan gaarii dubbachuun akka sirraa eegamu duwwaa nu yaadachiisa arrabni uumama xinnoodhaa arraba kana yoo ilaaltanii lallaaftuudha wama xinnootu mura wama xinnootu guba waan inni hojjetu garuu guddaadha meeshaa guddaadha kanaaf waa'ee meeshaa isa balleessuu kanaa meeshaa isa biyya lafaa balleessu mi'a lolaa duwwaa ilaaltanii ani keessan jiru ani warra balleessan keessan jiru dandeessisan hojjedhu lola keessas hin jiru balleessaas hin jiru jettanii hin yaadinaa meeshaa keessa waan gaarii irra boosha meeshaa qabdan isa Waaqayyo isinii kenne ija keessan arraba keessan gurra keessan yaada keessan akka keessan miilla keessan qabeenya keessan waan gaarii irra boosha isa ijaaru godha isa walitti qabu isa tokkummaa fidu gootanii ittiin gargaaramuudhaaf waamamtan kana gochuu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru ameen hin kadhannaa galanni sulfinnis kan keeti yaa Waaqayyo nu waamta gara waan gaariitti nu waamta gara nagaa buusuutti nu waamta gara jireenyaatti nu waamta gara sagalee misraachoo sagalee abdiif sagalee tokkummaa labsuutti nu waamta galanni siif haa ta'u har'a biyyi lafaa yaaddaa jira sodaataa jira karaa kamii biyyi keenya rukutama karaa kamiin baduu dandeenya karaa kamiin du'uu dandeenya jedhee yaaddoo kana kan namarraa kaasu si duwwaadha nagaa kan fidu si duwwaadha yaa Waaqayyo namni meeshaa gurguddaa hojjetee ammallee nagaa hin qabu ammallee yaaddaa hin sodaata warri siin qaban garuu yoo jiraannes yoo
booduunis nuyi kan waaqayyooti jedhanii abdiidhaan siin of fuulduratti ilaalu. Amma biyya lafaa keessa jiranitti immoo waa'ee nagaa, waa'ee tokkummaa, waa'ee jaalalaa raabsu. Isa kana gochuu akka dandeenyu